Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaa kan sadaasa 13 bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne sanitti himna. Harargee lixaa aanaa Ciroo keessatti dargaggoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun namoonni nagaan hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Kallattii tokkoon akeeka marii nageenyaa saganteeffamee milkeessuutiif qondaaltota isaa olaanoo filee bakka marichi gaggeeffamutti kan bobbaase Bilxiginnaan kallattii biraatiin ammoo kaadirootaa fi loltoota isaa biyya keessa facaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkuun uummata nagaa ajjeesaa hidhaa akkasumas saamuu irratti argama. Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Raddaa Sheek Adam keessatti kaadirootni fi hidhattootni PP wal ta'uun hawaasa nagaa mana hidhaatti funaanaa jiraachuu jiraattotni kan himan yoo ta'u dheengadda jechuunis sadaasa 11/2023 namoota maqaan isaanii Aashaa Hamzaa, Haliimaa Aliyyi, Aashaa Adam, Saaroo Adam, Faamiyaa Abrahaamii fi Aniifaa san jedhaman qabanii hidhuus dubbatan. Namootni ja'an loltoota Bilxiginnaan hidhamanii raarfamaa jiran kunneen hojii dhuunfaa isaaniitti bobba'uun ofii fi maatii isaanii kan jiraachisanii fi tuttuqaa siyaasaa keessaa qooda kan hin qabne hogguu ta'an waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun yakkamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu jiraattotni himan. Godina Booranaa aanaa Gumeel Dalloo keessatti waraanni raayyaa ittisa Impaaritti nama tokko ajjeesuun tokko yoo madeessan namoota 5 ammoo achi buutee dhabamsiisuun beekame. Dabalata qabna. Kibba Oromiyaa Boorana keessatti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin tibba mariin nagaa adeemsifamaa jirutti loltoonni PP dararaaf rakkoo jajjabaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u ajjeechaan godinicha keessatti gaggeeffamaa jiru sirnichi nagaa waaraa jedhame kana irraa fedhii dhugaa akka hin qabne mul'isa. Waraana bilisummaa Oromoo godina Booranaa keessaa dhabamsiisna jechuun maqaa sakattaatiin sadaasa 5 bara 2023 irraa eegale neetworkii guyyoota 4 balleessanii kan turan caasaaleen PP qaawwaa qunnamtii uummataa addaan kutuuf taasisanitti fayyadamuun mancaatii lubbuu fi qabeenyaa hedduu raawwachaa kan turan yoo ta'u sadaasa 8 bara 2023 ganda bulbul bakka Dikii jedhamtu keessatti namoota nagaa irratti tarkaanfii hamaa fudhachuun ni beekama. Guyyaa kanas loltoonni PP namoota nagaa 7 ganda bulbul keessaa qabanii deemuun namoota qabaman kanneen keessaa nama Kuluulee Godaanaa Bixoo jedhamu rasaasaan tumanii kan ajjeesan yoo ta'u shamarree Booyyee Dooyyoo Taadhii jedhamtu ammoo yoo madeessan namoota 5 hafanis hagammaa bakki geessan hin beekamin jiraachuu maddeen keenya himanii jiru. Dararaa fi iraarsii loltoonni Impaayiritti hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraniin jiruu fi jireenyi kan itti hadhaa'e uummanni aanaa Gumeel Dalloo gandoota hedduu keessaa qe'ee fi qabeenya isaa gadhiisee buqqaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Miseensi raayyaa ittisa Impaayiritti tokko mooraa diinaa diiguun godina Arsii Bahaa aanaa Martii irraa gooticha waraana bilisummaa Oromootti makame. Jaalnimoon Afeeyisaa dabalata qaba. Jimaata darbe sadaasa 10/2023 miseensi raayyaa ittisa Impaayiritti tokko godina Arsii Bahaa aanaa Martii mooraa komaandoo irraa ganuun meeshaa hidhannoo waliin gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba Bahaa Cibraan Baanoleetti makamee jira. Miseensi waraana Bilxiginnaa sabaan Oromoo ta'e kun mooraa diinaa keessa qawwee akaama tokko rasaasa 200 boombii fi hidhannoo qabaachuun woboo bira ga'ee jira. Woboo bira erga ga'ee simannaa taasifameefitti kan gammade waraanni Abiyyi duraanii kun sirna Bilxiginnaa keessatti dhiibbaa guddaan Oromoo irraa akka jiru kaasuun sirnichi ilmaan Oromoo ajjeesuun cinaatti waraanuma isaaf lolan lola diddee akkasumas fedhii hin qabdu jechuun dirree lolaa fi mooraa keessatti ajjeesaa akka jiru miiraariin dubbateera. Kana malees akka Oromootti tokkummaan qabsoofne biyya keenya ijaarrachuu qabna. Kan kanaan duraa wallaallummaa fi dirqiin Oromoo irratti hojjamneef dhiifama jechuun warreen Oromoo ta'anii meeshaa diinaa baatanii jiran yeroon sirnicha ganuun wobootti akka makaman dhaamsa dabarseera. Waraanni faashistii PP kun torbee darbe qofa kaaba Shaggar, lixa Shaggar Gujii lixaa, Boosatii fi lixa Wallaggaa keessatti qofa loltoonni Bilxiginnaa 15 qawwee fi hidhannoo waliin wobootti makamuun ni beekama. Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti dargaggoon tokko waraana maafiyaa PP'n ajjeefamuu fi namoonni hedduun hidhamuun dhaga'ame. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi.
ilmaan Oromoo Impaayera Itoophiyaa keessatti Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun saamicha, hidhaa fi ajjeechaan irratti jabaatee kan jiru yoo ta'u, Sadaasa 2023 godina lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Illikee keessatti barataa kutaa 8 maqaan isaa Margaa Leellisaa jedhamu osoo haati isaa boossuu ija maatii duratti ajjeesan. Oduu hidhaatiin aanuma Jalduu magaalaa Shukutee keessatti hidhaan jabaatee jiraachuu jiraattonni himuun torban kana keessa qofaa namoonni hidhamanii jiran hedduu akka ta'anii fi namoonni muraasni maqaan nu ga'e Xilawuun Abbaa Maatii, Girmaa Dirribaa, Takkaata Shoomaa, Shukkaa Guddisaa Abbaa Maatii fi maanguddoo Tarreessaa Xiiqii jedhaman magaalaa Shukutee keessatti hidhamanii jiraachuu dabaluun dubbatu. Dabalataanis ganda Illikee keessaa ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdaan namoonni hidhamanii jiran Moosisaa Lammii fi Darajjee Gaaddisaa Abbaa Maatii kan ta'e dabalatee guyyaa kaleessaa Sadaasa 12/2023 waraana maafiyaa PP namoonni hedduun qabamanii hidhamuun isaanii kan beekame yoo ta'u, dargaggoon Dhaabaa Taajjabaa jedhamus ganda Shukutee qonnaan bulaa keessaa hidhamuu isaa dabaluun ibsaniiru. Oduu biyya alaatti yeroo dabarru sababa lolli cimaan naannoo sanatti gaggeeffamaa jiruuf hospitaalli Gaazaa balaa guddaa keessa jiraachuun gabaafame. Oduu CNN irraa arganne Jaal Daandii Lemoo akka taanutti isiniif dhiyeessa. Akka CNN kaleessa gabaasetti lolli cimaan naannoo hospitaala guddicha Gaazaatti geggeeffame hospitaalicha haala balaa guddaa keessa galchee jiraachuu himuun dhukkubsattoonnii fi hojjettoonni hospitaalicha keessaa qabamaniiru. Ambulaansonni namoota madaan walitti qabuu akka hin dandeenyee fi sirni lubbuu baraaruu ibsaa malee akka ta'e qondaaltonni fayyaa fi dhaabbileen gargaarsaa gabaasaa jiru. Akka Medicine Sans Frontiers MSF doktoroonni daangaa maleeyyii yookaan Doctor Without Borders jedhamuun beekamanitti boombii yeroo hundaa darbatamuu namoota baqachuu dhorkuu fi imala ambulaansiidhaaf baay'ee balaa taasiseera. Naannoo hospitaalichaatti haalli hamaan jiraachuu dhaabbatichi dubbata. Gaazexeessaan bilisaa tokko CNN'tti akka himetti haalli kun hamaadha. Ogeeyyiin fayyaa ibsaa dungoon hojjetu nyaanni tilmaamaan ramadamaa jira, qabeenyi biroos hirrachaa dhufeera jechuun haalicha ibsa. Lola cimaa naannoo sanatti geggeeffamaa jiru gidduutti hospitaalichi tajaajila haalaa erga ta'ee booda daa'imman reefuu dhalatan 3 du'uu isaanii ministeerri fayyaa Amaasiin to'atamu kan ibse yoo ta'u, hospitaalichi gama arfaniin humnoota Israa'eliin guutumaan guutuutti marfamee jira jedhan. Waraanni Israa'el gama isaatiin naannoo hospitaalichaatti Amaas irratti lola cimaa itti fufanii jiraachuu CNN itti himuun garuu wiirtuu yaala kaaba Gaazaa irratti dhukaasa banuu kan haalu yoo ta'u, yaada hospitaalichi marfamuu isaa ibsus kuffiseera. Israa'el hooggantoota hospitaalaa waliin wal quunnamtii akka qabduu fi namoonni akka baqataniifis gargaarsa dhiyeessiteetti jedhan. Daayirektarri olaanaan ministeera fayyaa Dr. Muniir Albar CNN'tti akka himanitti daa'imman hospitaala Alshifaa keessaa 2 halkan jimaataa fi sanbata gidduutti du'aniiru jechuun kunis kuusaan boba'aa isaanii rukutamuun jenereetarri daa'imman da'umsa boodaa inkubeetorootaaf humna kennaa ture erga cufamee booda ture. Kan biraa immoo sanbata ganama du'e jedhan. Dhaabbanni tola ooltummaa yaala MSF hojjettoota isaa hospitaala Alshifaa keessaa haala balaa guddaa keessa jiraachuu ibsuun namoota isaa kamiyyuu quunnamuu akka hin dandeenye ibseera. Dhaabbatichi ibsa sanbata dheengaddaa baaseen kana booda ambulaansonni namoota miidhaman walitti qabuuf socho'uu hin dandeenye, boombii walitti fufiinsaan darbatamuu dhukkubsattoonnii fi hojjettoonni akka hin baqanne dhorkeera jedheera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n hospitaalicha keessaa namoota quunnamaa turan waliinis quunnamtii dhabuu isaa kan gabaase yoo ta'u, haalli lafarra jiru baay'ee yaaddessaa fi sodaachisaadha jechuun CNN gabaasa isaan beeksiseera. Aljaziiraanis gabaasa kaleessa baaseen hospitaalli Alshifaa magaalaa Gaazaa keessaa guutuutti tajaajilaa ala ta'uu ibsuun tajaajila dhukkubsattootaaf sababa aleellaa Israa'el jabaateef laachaa akka hin jirre ministeera fayyaa Gaazaa waabeffachuun ibse. Aljaziiraan itti dabaluunis hojjettoonni fayyaa West Bank magaalaa Raamaalaa keessatti hiriira ba'uun Gaazaa keessatti tajaajilaa ala ta'uu dhaabbilee fayyaa mormuu dabaluun addeesseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Nanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.